السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا داوتوتا خينيغا ميديا مرافو غرا تلو مالتي سمبرانغينيا تلو مالتي وجين بيان عبد جليل أودو قدام أورميا بها آنا جناكسن زوني تيرو أردا غرولچا إرتي همني هدته خان سومالي أمتا أورمو إرا قوتي بلتوتا إرتي لولا بنتين نما سدي أجيبته توكمو مديسانيتي جران برنا تلو مالتي خوايا خنا أكتانوتي سمبرانغينيا Guraan dhalaa kudha jaha baatii lamaa bara 2019 Oromiyaa bahaa aanaa Cinaaksan zoonii Tiiroo Araddaa gololchaa irratti humni hidhatee kan Somaaliin uummata Oromoo qotee bultoota irratti taphanteen nama sadii ajjeeftee tokko ammoo madeessaniiti jiran. Namoota wareegaman kana keessaa bulchaan Araddaa gololchoo obbo Muhammad Abraahimii fi ilmi isaas wareegamaniiti jiran. Walumaa galatti namoonni wareegaman sadii kan madaa'e tokko warreen wareegamanii fi jannata Rabbiin haa kennuu fi maatii fi uummata Oromoo hundaaf jajjabina hawwina kan madaawee fi Rabbiin nu haa fayyisu jenna. Akka jiraattonni naannoo sanii karaa miidiyaa Moraafuugiin nuuf himanitti akkana jechuun nuuf ibsaniiti jiran. Ilmaan Oromoo nagayaan bobbahanii galuu osoo hin danda'in kanatti mootummaa naannoo Oromiyaa akka daangaa Oromoo fi Oromiyaa kabachiisaa hin jirre deeggarsa barbaachisu tokko malee uummanni qotee bulaa meeshaa gahaa tokko malee dhumaatii jiraaf jaaniiti jiran. Ammas jiraattonni kun itti dabaluun akka jaanitti osoo nageenya eeyduun naannoo Oromiyaa poolisiin korabittinneessaa Oromiyaa jiru galgalaa fi ganama reefkaa fi madoo uummata keenyaa fuula isaanii dura baafne awwaalaa jirra. Maaliif akka nuti daawwatan nuuf hin galle yeroo lolli ta'u yoo nuti itti iyyannu nuti ajaja hin qabnu yookaan rasaasa hin qabnu gara biraatiin itti gaafatamummaa daangaa naannoo Oromiyaa kan itti gaafatamu naannoo Oromiyaatti osoo dirqama mootummaa tahee jiru qotee bultoota qofaatu dhumaa jira. Rakkoo guddoon Cinaaksan irratti deemaa jirtu kun maaliif akka waan saba Oromoo hin taanetti daawwatan mootummaan naannoo Oromiyaa biratti nuuf hin galle. Karaa biraatiin waraanni raayyaa ittisa biyyaa kan naannoo kana jiru osoo uummanni keenya dhumaa jiru akka waan waraana biyyaa hin tahin tokkotti miidhaa adda addaa uummata keenyarraan gahaa jira. Oromoon wal malee hin qabdu. Kanaaf nuti Oromoon irraa dhalannee sabni keenya qeeroo fi qarreen Oromiyaa kaabaa fi kibbaan dhiyaa fi bahaan akka sagalee nuuf taatan kabajaa Orommaatiin isin gaafana jechuudhaan kumii isaanii kana qaamni dhimma ilaallatu biraan nu gahaa jechuudhaan karaa miidiyaa Moraafuugiin dhiyeeffataniiti jiran. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fi Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa godina Wallaggaa lixaa aanaa Beejitti hawaasa waliin mari'ataniiti jiran. Bal'ina tulluun maaljetti hawaaya kanaati sakkataa nuti simbiraan geenya. Guraan dhalaa kudha torba baatii lamaa bara 2019 Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fi Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa godina Wallaggaa lixaa aanaa Beejitti hawaasa waliin mari'ataniiti jiran. Marii kanarratti jiraattonni aanichaa hanqinni bu'uuraalee misoomaa rakkoo isaanii ijoo ta'us ibsaniiti jiran. Muummee Ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi Pireezidaantiin Lammaa Magarsaa nagayaa fi misooma mirkaneessuuf tokkummaan murteessaa ta'uu hubachiisaniiti jiran. Aanichatti rakkoo bu'uuraalee misoomaa jiraachuu amanuun pirojektoota jallisii qonnaan bultoota aanichaa fayyadamoo taasisan irratti ibsi laatameeti jira. Jiraattonnis rakkoo mudatu hundaa'uu mariin hiikuu gabbifachuu akka qaban hubachiisuun mariin xumurameeti jira. Guraan dhalaa 17 baatii lamaa bara 2019 sarara Gondar Matammaa Humaaraa fi akkasuma magaalaa Gondar keessatti meeshaalee waraanaa qabatanii socho'uun dhorkamuu koomishiniin poolisii naannoo Amaaraa beeksiseeti jira. Bal'ina tulluun maaljetti kawaayee kanaatis sakkataa nuti simbiraan geenya. Guraan dhalaa 17 baatii lamaa bara 2019 sarara Gondar Matammaa Humaaraa fi magaalaa Gondar keessatti meeshaa waraanaa qabatanii socho'uun dhorkamuu koomishiniin poolisii naannoo Amaaraa beeksiseeti jira. Komishinar Zalaalam Lijilleem akka ibsanitti dhorki kun har'a irraa eegalee hojiirra kan oolu hoggaa ta'u namoota dhorkaa kanarraa dabran qaamni nageenyaa tarkaanfii madaalawaa irratti fudhachuu akka qabus ajajamuu ibsaniiti jiran. Sarara Gondar Matammaa Humaaraa bitaa fi mirgatti fageenya hanga kiiloomeetira 7tti qaama nageenyaan ala gareenis ta'ee dhuunfaanis meeshaa waraanaa qabatanii socho'uun dhorkaa ta'uu hubachiisaniiti jiran.
Kana malees magaalaa Gondar keessatti qaama nageenyaa malee meeshaa waraanaa qabatanii socho'uun dhorkaa ta'uu eeranii jiran. Rakkoo nageenyaa mudatee lubbuu namaa dabree fi qabeenya barbadaa'eef koomishinichi gadda itti dhagahames ibsanii jiran. Nageenya naannoo kana mirkaneessuuf poolisiin naannichaa poolisii federaalaa raayyaa ittisa biyyaa qindoominaan kan hojjetan ta'a jedhamee jira. Magaalaa seenaa qabeettii Awwadaayitti leenjiin guyyaa 3 ulamaa'iin godina Harargee lamaaniitiif bifa gaariin gaggeessaa turan bifa miidhagaadhaan xumuramee jira. Xumurratti walgahiin gizee xumurames ibsaa ejjennoo baafatanii jiran. Viidiyoo ibsaa ejjennoo isaaniirraa kan waraabame akka itti isin biraan geenya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إفساء الجنة ملتقى علماء لما فا مقالة أوداي نتقمتان علماء هررقه مريقو يا سديهف مقالة أوداي مقالة سينك أبيتي مقالة قبصو مقالة دين كينيا في دين الجي كينيا تاتي خيست مري قويا سديهف ققيساتر الرا تمرجر حالو مكانان مري علماء حررقي لطافي بها ولترفني قويا سديهف مرية كان خيست لما أمنتي كينيا حالا يروتي وجه والقبته بلنان ارقى مرياني مرقى بتال علي ابساء الجنو أبا قبتي سديتي بافن نجر توكو نتي علمان أكما كاليسا qabsoo ummata keenyaa keessatti hangafoota turre ammas jijjiirama amma argame keessatti abbaa taanee jijjiiramni kun akka bakka gahuu fi akka lafa qabatu ni taasifna. lama amantiin keenya amantii muslimaa amantii islaamaa amantii nagayaa amantii nagaya labsuu fi nagayaan kabachiifannu waan ta'eef namootan maqaa amantii dahoo godhatanii nageenya keenyaa fi tokkummaa keenya balleessan ni balaaleeffanna. Ambaasaadara nageenyaa taanee biyya keenyaas ni eegganna. Sadaffaa biyyi keenya biyya sirna dimokiraasiitiin bultu biyya heeraa fi seeraatiin bultu waan ta'eef namootan maqaa amantii garaagaraa qabatanii amantii keenya maqaa xureessan tokkummaa keenya balleessan masjida keenya bakka garaagaraatti gubanii jiisan nabii keenyaa fi quraana keenya kan maqaa xureessan ni balaaleeffanna. Mootummaan keenyaas namootan gocha akkanaa raawwatan kana faana bu'ee hatattamaan gara seeraatti akka nuuf dhiheessu gaafanna. Afraffaa ummanni keenyaa fi ummanni muslimaa marti akkuma yeroo duraanii namoota amantii biraa qabanii fi ummata keenya wajjin nagayaan jiraannu wal kabajaa keenya cimsinee nagayaan akka waliin jiraannu ummata keenya gorfanna. Shanaffa yeroo amma jirru yeroo jijjiiramaati, yeroo ceehumsaati, yeroo diinni bakka garaagaraatii bahee ummata walitti buusuu fi balleessuuf tattaafatu waan ta'eef nuti ulamaa'iin tokkummaa keenya cimsinee
ummata keenya gara tokkotti yookaan tokkummaa isaaniitiin akka deeman ni gorfanna. Jahaffa walitti bu'iinsi ammaan dura sababa daangaatiin dhufe hanga ammaatti fala waaraa harkatee hin jiru. Yeroo ammaa immoo furmaata argachuudhaaf kallattii xumuraa qabatullee bakka garagaraatti rakkooleen ni argama. Kanaaf akkuma ammaan dura akkuma yeroo ammaa xumuramaa jiru mootummaan keenya jala bu'ee akka dhimma araaraa kana lafa nuu qabsiisu gaafachaa nutis ulamaa'iin jaarsummaa fi manguddummaa as keessatti nurraa eegamu ni bahanna. Torbaffa koreen waliinii miseensota 9 keessaa qabu kan muummichi ministeera keenyaa Dr. Abiyyi Ahmad hundeessee hojii isaanii ummataaf ifa akka godhan gaafachaa rakkina islaaminaa yookaan rakkina amantii keenyaa furuudhaaf waan hundeeffamaniif san daddaffitti bakkaan ga'anii filannoo dhimma islaamaa akka gadi buusan gaafanna. 8ffaa namoonni ulamaa fi beeytota hayyoota islaamaa ta'an marti gamtaa keenya gamtaa ulamaa'ee kanatti makamanii dhimma amantii irratti dhimma biyyaa irratti waliin akka hojjan qobuu isaanii akka hin deemne akka ummata keenya yaadaa fi masalaa xixiqqishoodhaan gargar hin baafne waliin akka hojjannuuf gamtaa keenyatti akka makaman waamicha obbolummaa fi aalimummaa dhiheessina. Magaalaa Awwadaay ibsaa jannoo gamtaa ulamaa'ee Harargee guyyaa 9 baatii 6 bara 2011 galatooma. Egaan daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaallatamoo kan ammaan tana daawwachaa turtan gaa miidiyaa keessan miidiyaa Mooraa Fuugaa tan ammaan tana isin biraan geenye qophii teenya tan yeroodhaa gararratti isin biraan geenyu qophii tulluun maal jetteeti gaa qophii tulluun maal jettee arraaf asumarratti xumurraa yeroo biraa tulluun maal jettee kan biraatiin hamma walitti chaanutti gara kiyyaan xumureetiin jira. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.